Namoonni baay'een YouTube eegaluu barbaadu. Sababni isaas fedhii eegaluu qaban yookaan ammoo namoota biroo irratti waan arganiif qofa YouTube eegaluu barbaadu. Garuu erga eegalanii booda yeroo gabaabaa keessatti abdii muratanii dhiisu. Haa ta'u malee YouTube akkuma nama iskiilii yookaan ammoo ogummaa biraatti barachuun dirqama. Iccitii fi mala isaa sirriitti beekuun ammoo milkaa'ina keetiif murteessaadha. Kanaaf barnoota YouTube guutuu bilisaan isiniif qopheesseera. Koorsii kana keessatti akkamiin YouTube karaa sirriin akka eegaluu dandeessan akkasumas iccitii YouTube mara wal duraa duubaan isiniif ibsa. Koorsii kana erga xumurtee booda dogoggora tokko malee YouTube irratti milkooyta. Galii namoonni biroo irraa argatan caalaa dachaa 3 hanga 5 fi akkasumas isaa olillee argachuu dandeessa. Akkasumas qabiyyeen kee vaayiraal bahuun namoota hedduu bira siif ga'a jechuudha. Kanaaf sabiskiraayibii naman karattu namoota sirra caalan yookaan immoo namoota sabiskiraayibii sirra qaban dheettee karachuun sin barbaachisu jechuudha. YouTube auto recommend si godha, qabiyyee kee ifumaaf recommend si godha, suggest si godha yookaan immoo namoota hedduu bira ifumaaf sin dhaqqabaa jechuudha. Kanaaf mee yoo qophooytee jiraatte gara barnootatti haa seennu. Paartii kana keessatti ammoo YouTube jalqabuun duratti waan dirqama beekuu qabnu 5 wal duraa duubaan isiniif kaa'eera. Wantoonni 5 amma isiniif himu kun baay'ee murteessaa fi akkaan barbaachisaadha. Wantoota 5 kana hin beektu taanaan ammoo yookaan ammoo irraanfattee YouTube eegalte taanaan carraa YouTube irratti milkaa'uu, galii dachaan argachuu fi akkasumas qabiyyeen yookaan ammoo viidiyoon ati maxxansitu vaayiraal bahuu dhabuun rakkatta. Wantoonni 5 kun baay'ee murteessaadha osoo YouTube chaanalii hin eegalin jechuudha. So rakkoowwan kana irraa of eeguuf dirqama wantoota 5 armaan gadii kana beekuun baay'ee murteessaadha. Mee wantoota 5 kana wal duraa duubaan haa ilaallu. Inni jalqabaa email lafa ture qabaachuu. Akkuma beekamu YouTube chaanalii banachuudhaaf jalqaba irratti wanti nu barbaachisu emailiidha. Namoonni baay'een emailii banatanii gaafa YouTube eegaluu barbaadan emailii guyyuma tokko banatanii YouTube guyyuma san banatanii qabiyyee itti gadhiisuu yookaan ammoo maxxansuu eegalu. Kun ammoo guys dogoggora guddaadha. Baay'ee irraa of eeguu qabdu jechuudha. Email erga banattanii yoo xiqqaate torbee 1 fi 2 lafa tursiisuu qabdu. Osoo chaanalii ittiin banatin sirriitti hubadhaa. Namoonni hedduun emailii waggaa 1, 2 fi 3 kan turani qabanii sanarratti yoo eegaltan ammoo baay'ee murteessaadha. Sanarratti yoo eegaltan ammoo carraan viidiyoon keessan vaayiraal ta'uu fi chaanalii sanarratti guddachuu hedduu ni qabdanii. Kanaafuu emailiin keessan lafa turuu qaba. Inni lammaffaan ammoo chaanalii banachuu fi torbee 1 ol turuudha. Email kee hanga fedhe lafa turus garuu chaanalii erga irratti bantee guyyuma san viidiyoo gadhiistee kanas dogoggortee jirta jechuudha. Emailiin kee erga torbee 1 fi 2 lafa turee chaanalii irra banatte yoo emailiin kee haadhate yoo ammoo emailiin kee lafa turee jiraate chaanalii YouTube erga banattee maal godhuu qabdaa torbee 1 yookaan ammoo isaa ol lafa turuu qabdaa jechuudha. Kun ammoo qabiyyeen kee vaayiraal akka bahuuf si fayyada. Kanaafuu gaafa chaanalii banattu kallattumaan guyyuma san bantee viidiyoo gad hin dhiisin yookaan ammoo qabiyyee tokko illee gad hin dhiisin. Wanti ati godhuu qabdu maali? Emailii kee irratti erga banattee chaanaliin keessan maal ta'uu qaba? Dirqama torbee 1 fi isaa ol yookaan ammoo torbee 2 yoo lafa ture baay'ee bareedaadha. Sana booda YouTube humanaas ta'uu kee sirriitti hubatee gara chaanalii aktiif ta'e keessatti si galchaa jechuudha. Inni sadaffaan ammoo niish yookaan ammoo mata duree kee adda baasuudha. Wanti kun ammoo baay'ee murteessaadha. Namoonni hedduun yookaan ammoo chaanalii Afaan Oromoo hedduu yeroo ilaaltan niish yookaan ammoo mata dureen adda ta'e hin jiru. Guyyaa tokko prank, guyyaa tokko teknooloojii, guyyaa tokko waa'ee akkasii yoo barsiisan chaanaliin ni du'a jechuudha. At least view illee argattu galii guddaa galii argachuu hin dandeessu. Galiin inni si hafalu baay'ee du'aa fi akkasumas chaanaliin kee du'aa deemaa jechuudha. Kanaafuu maal godhuu qabdaa? Niish yookaan ammoo mata duree kee sirriitti adda baafachuu qabdaa yookaan waan dandeessu irra dhaabbattee jechuudha. Waa'ee niish kana yeroo dabree personal brandii keessatti gadi fageenyaan ibsatiin jira. Namoonni viidiyoo saniin daawwatin viidiyoo isaa guutuu linkii isaa description isiniif kaa'een jira. Achiin daawwachuu dandeessanii waa'ee niish waa'ee personal brandii sirriitti hubachuun YouTube keessaniif baay'ee murteessaadha. Kanaafuu niish keessan adda baasuun baay'ee murteessaadha. Inni afraffaan ammoo waa'ee niish keenyaa search gochuu fi daawwachuudha. Gaafa chaanalii barattan chaanalii keessan maal gootaniini niish yookaan ammoo mata duree silaa waan gadhiisuu barbaaddan san search gootanii namoota waa'ee keessanii wal fakkaatan fakkeenyaaf waa'ee teknooloojii yoo barsiiste namoota waa'ee teknooloojii barsiisan sirriitti search gootee subscribe godhuu yaada kennachuu torbee 1f haala saniin akkasitti chaanalii kee aktiif goota osoo viidiyoo hin maxxansin. Kanaafuu viidiyoon ati maxxansitu torbee sanii achi maal ta'a vaayiraal. Kanaafuu YouTube si hubataa jechuudha maali ati niish
niche kee maali, mata dureen kee maali, maal barsiistaa, maal akkaan feetaa kan jiru viidiyoo kee maal godhaa suggest namoota silaa fedhan bira ni gahaa jechuudha. Kanaafuu niche keessan erga filattanii booda niche san irratti maal gootan search gootanii daawwachuu fi viidiyoo silaa isin barbaadan yookaan ammoo kan niche keessanii yookaan ammoo waan maxxansuu deemtan san search gootanii like gootan yaada kannattan chaanalii san faa subscribe gootanii chaanalii keessan haala saniin torbee tokkoo fi lama keessatti active gootanii jechuudha. Inni afuraffaa fi baay'ee barbaachisaa immoo email keenya verify godhuudha. Akkuma beektan email keenya verify yoo hin godhe lakkoofsa bilbilaa keenyaan maaltu ta'a YouTube erga banattanii thumbnail yookaan ammoo suuraa xiqqaa viidiyoo keessatti ol baasuu hin dandeessanii viidiyoo dheeraa maxxansuu hin dandeessan daqiiqaa 15 fi daqiiqaa 10 ol haala saniin maxxansuu hin dandeessanii jechuudha. Kanaafuu email keenya jalqaba maal godhuu qabna verify godhuun baay'ee dirqama. Namoonni biyya alaa jirtanis ta'e akkasumas biyya keessa jirtan lakkoofsa silaa itti fayyadamtan lakkoofsa active isinii ta'e saniin maal gootan verify godhachuun baay'ee murteessaadha. Kun ammoo thumbnailaa fi viidiyoo dheeraa ol baasuu qofaaf isiniin fayyadu. Chaanalii keessan ammoo secure yookaan ammoo haakeroota irraa akka eegamuuf baay'ee murteessaadha. Walumaa galatti wantoonni shanan amma isinii himu kun email lafa ture qabaachuu, chaanal banachuu fi torbee tokko ol turuu osoo qabiyyee hin maxxansine. Inni sadaffaan ammoo niche yookaan ammoo mata duree keenya adda baasuu. Inni afuraffaan waa'ee niche keenya search gochuu fi daawwachuu. Inni shanaffaan ammoo email keenya verify godhuudha jechuudha. Wantoonni shanan kun osoo YouTube channel kamiyyuu hin eegalle dura beekuun baay'ee dirqamaa jechuudha. Paartii kana keessatti wantoonni shanan kun wal dura duubaan isiniif galee jeetii yaada. Paartii itti aanu keessatti ammoo akkamiin karaa sirrii ta'een chaanalii mataa keenyaa akka banannuu fi akkasumas settingiiwwan YouTube keenya irratti sirreeffachuu qabnu kan wal dura duubaan ilaallu ta'a. Viidiyoon kun yoo isinitti tolee like godhuun yaadas ta'e gaafii kamiyyuu qabaattan ammoo karaa komentii nu beeksisuu hin dagatinaadha. Waan daawwattaniif baay'ee galatoomaa. Paartii itti aanutti wal agarra.